Wow. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii hordoftoonni chaanaalii Ituutuu hundumtuu jirtu jajjabaatti fayyaadha. Ayyaanni akkam fakkaataa baga geessaan ayyaana masqalaa baga walumaan geenye nuti nagaa keenya maatii kiyya wajjiniinuu fayyaadha nagaadhaan geenye isinis baga geessan isiniin jedha. Baay'ee namatti tola ayyaanni masqalaa bara kana lafa qilleensatti fudhannu wayiitti baanee jira adaanis daraaree jira. Baay'ee namatti tola roobni hin jiru har'a baay'ee no'a qorri hin jiru roobni hin jiru masqaluma fakkaata bakka baay'ee namatti tola. Inna hundumti keessanuu baga geessanii hordoftoonni koo akkasuma jaallattoonni koo goddanyoonni koo hiriyoonni koo kan biyya keessaa kan biyya alaa baga geessanii maatii keessa wajjinuu isiniin jedha. Galata Waaqayyoo bara baay'eedha ture kan masqalaa asitti hin dabarsini bara haarawaa masqala ayyaana kamiyyuu jechuudha. Baay'een keessan achi teessanii gaafa argitan laattanii yaaddu wanta baay'ee namatti dhaga'ama nan beeka. Gaafa fedha Waaqayyoo immoo isinis galtanii maatii keessa wajjin biyya keessanitti hin dabarsitu. Akkasumas immoo warri qophaa taatanii qopummaa keessaanii baatu. Nama kana wajjinis wal baradhaa Naa'ol jedhamu. Naa'ol dubbisee Naa'ol hin jedhama. Hiriyaa bireetii jechuudha. Ibtuudhamu bireetii Lachisaa. Innaa akkas ture ayyaana gaariidha nu biraa akka gaarii dabarsaarra. Ayyaana gaariis ni haa ta'u jennaa. Baga geessan isiniin jenna gaa hunduma keessaniyyuudha ayyaana gaariidha kan biyya keessaa kan biyya ala jirta hunduma keessaniif. Baga geessan hundumti keessan baay'ee namatti tola jajjabaadha kan barana nu ga'immoo bara dhufuun nu haa ga'u. Maatii keessa wajjiniin kan walitti deebitanii ayyaana dabarsitanii haa ta'u aadaan daraaree in urgaa. Otoo viidiyoo ol qabee baay'ee aadaan daraareera namoota baay'ee bakka bashannanaa kana waan jiraniidhaaf viidiyoo wal hin qabne. Innaa baay'ee namatti tola hundumti keessaniyyuudha. Subscribe, like, share gochuun hin dagatiinaadha. Ituutuubii jajjabeessaadha isiniin jedha. Ani yuutuubiin koo gargar hin baanu erga biyya gallees irruma jira yeroo tokko haala jiruurraan xiqqooshii mijatu. Gaafa biyya hambaatii gallu jiru kan biraatis bukkeetti hojjechuun keenya waan hin hafne xiqqoo haala intarneetii hojii wal qabatee mijatu ta'a. Kanaaf immoo bakka laachuu dhiisnee akkuma jalqabneetti jabaannee yoo hojjennu hundi keenyayyuu gaariidhaan isiniin jedha. Gaafa biyya galleen banna baay'een keenya yuutuubiin dhiisna garuu kanaaf miti na jajjabeessaadha maali hin badiina. Isiniin jedha wanta araaraa immoo kanan booda birraan bari'eera ganna kana namatti hin tolu haala yeroon taaneedha kan ani biyya keessa galee waan ta'eef yeroo baay'een qorra mana gadi ba'uun baay'ee ulfaata. Nama garuu birraanis bari'ee jira qilleensa namatti tola. Viidiyoo garaagaraa information adda addaa wanta biyya keessa jiru isiniif dabarsuu nan danda'a amma hin danda'etti jechuudha. Kanaaf hin badiinaadhaan isiniin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja isin yaadas immoo yeroo baay'ee hiriyoonni koo baay'ee isin dagadhu. Hin badiinaan isiniin jedha hundumti keessaniyyuudha ayyaana gaarii bara eebbaa isiniif haa ta'u. Ameen.